Ijoollee baay'een afaan Arabiffaa sin rakkisee walemee waan nuun jedhi naan jechaartu. Egaa viidiyoo kanaa hanga xumuraa dhaggeeffadhaa isin fayyaduu danda'a. Egaa guyyoota jechuudha. Guyyoota wiixataa haga jimaataa haga wiixataa kan jiru jechuudha. Wajjin ilaalla. San irratti immoo ji'ootaa fi waggootaa jechuudha. Innaa viidiyoo kana dhaggeeffadhaa isin fayyadaa. Ittaansuudhaanis wanta sin rakkisu afaan Arabiffaatiin koomentii jalatti naa barreessaa isiniin jedha. Namni viidiyoo dadhabee yoo hojjetu isin immoo laayik gochuudhaan nu jajjabeessaa akka hamilee godhannee viidiyoo garaagaraa isin biraan geenyu jechuudha. Egaa tokkoffaa irratti jechuudha wajja duree yookaan wiixata jechuun afaan Arabiffaatiin tineen kibxata yookaan lammaffoo jechuun toloos roobii jechuun riboon amusii yookaan kamisa jechuun kamiis jimaata yookaan jumaa jechuun jumaa qidaamee yookaan sanbata duraa jechuun sabat sanbata guddaa sanbata xiqqaa yookaan sanbata jechuun ahad kuni guyyoota torban qabanidha. Egaa torbeetti yoo deemnu torban tokko jechuun afaan Arabiffaatiin sibo'oon torban lama jechuun sibo'een torban sadi jechuun talaasa siboon torban afur yookaan ji'a jechuun shahar waggaa tokko jechuun sana akkasumas immoo ijoollee baay'een dadhabne beelofne jechuun nu dhibee warri jettan beela'e jechuun ana ju'aana ani beela'e ana ju'aana dheebodhe yookaan bishaan barbaade jechuun ana afshaana biddii mooyaa ani dadhabee boqachuun barbaada jechuun ana ta'abta ibirtaa shooyyaa anis barnama akkuma keetii nan dadhaba jechuun ana kamaan insaan mitlet ita'ab jisimi hojii kana fixee jira waan biraa ni barbaaddaa jechuun ana kallastil hada shaqul tabishee maamaa hadishay walla tabii madaam yookaan maamaa madaam jechuun dandeechu namitti teessanii jechuudha. Tabishee maamaa akkasumas mindaa kunan barbaada maallaqa kunaa kennaa jechuun yoo gaafa ji'a guuttan ana biddi raatiib jechuun maallaqa ana biddi raatibii hattu yaani ana bi arsal and ahle xarroori nan barbaada dirqama jechuun xarroori ana biddiyaa raatibi kuni mindaadha jechuudha. Akkasumas immoo waan tokko bitachuu dharraatanii wanta san yookaan immoo shi'een irratti ilaaltanii ajajachuu barbaadan madaam ana biddee xalaba hadishay intii arsaliin mawaqaa ana biddii hadi qaraat moqaa jechuun lookeeshinii jechuudha. Naaf ergii naa ajajii jechuudha. Ni galee akkasumas fidi jechuun jibi roohe deem nyaadhu kuuli dhug shurbi raf naami taali koottu akkasumas immoo wanta isin barbaadan tokko yookaan waa gaafachuu yoo barbaadani madaam ana biddiyaa haadii shee madaam ana biddiyaa haa minkin hattiinii haadii jechuun waan kana qulqulleessee xummure jechuun ana naddafta kallaste hojjedheen jiraame sawweeti shaqalti madaam sawweete ishiin deemtee jirte raahetiyya inni dhufeera jaa'e huwa
Fakkeenyaaf dhiiraa fi dubarri saalli garaagara. Shamarran hiyya yoo jenne dhiiran immoo huwa jennee fayyadamuu qabna jechuudha. Loqoda keessatti saalaa fi dhiira adda baasuu jechuudha. Dubartii fi dhiira akkasumas immoo wanti biraa maaltu si rakkisa ree? Wantoota afaan arabiffaatiin si rakkisu tokko jala kanatti naa barreessaatii jechuudha. Anis immoo tartiiba isaatiin afaan arabaatiin siniifan hojjedha. Keessattuu ijoolleen baay'een afaan arabaa nu galuu didee jira. Omaa ji'a ganaa guutee jira. Hanga ammaa arabiffa hin barre warroonni jettanii adaraa keessan ani rakkoo tokko hin qabu. Wantoota isin dhibeessanii ana tartiiba isaatiin jechuudha naa barreessaa. Egaa obboleettiin keenya maal jette beektanii? Ani gola madaamii dhufee daayibbirii dhabee maal jedhee akkanaa biti jedhuun wallaalee kan jettan jirtu. Shamarran taatanii waan akkanaa kana hin sodaatinaa. Kuni uumaa waaqayyooti. Nu uumiti kan nutti ofitti fide. Waaqayyootu nuuf kenne waan ta'eef akkana jedhaan. Inni afaan garaagaraatiin akka biyyaatitti afaan garaagaraatiin fayyadamuu danda'u. Garuu akka ani afaan Saawud Arabiyaatiin akka afaan Peerutiitiin kan beeku fooxaa yookaan haffuufaa jedhamashi biddii fooxaa madaam ana alayya fiidam walla jaayifini daawura maandii fooxaa madaam hattiin yoo jette kanuma daawura jechuun duddinatti dhufe jechuudha. Dam jaayifin jechuunis duddinatti dhufe jechuudha. Waan kana lamaan fayyadamaati ana biddii fooxaa madaam fiini alayya daawura jedhaati gaafadhaa jechuudha. Hin sodaatina uumaa waaqayyoo waan takkan sodaatina waa'ee dhiiga ofirra yaasaa deemtu namni dhiiga ofirra yaasaa deemu hin jiru waan ta'eef ana akka kootiitti uumaa waaqayyootti hin sodaadhus hin gaddus siniin jedha. Inni biraa immoo ijoollee baay'een jechuudha. Shaamboo faalziinii minaamina nu fidi jechuudha. Faalziiniin faanziilumaa shaamboonis shaambumaa jechuudha. Afaan arabiffaatiinis ana yebiyaa yookaan beddeeyaa shaambuu ana biyaa felziin lamaan kana fayyadama jechuudha. Qibaatii garaagaraa immoo ana biddeeyaa kireem jechuun qibaatii jechuudha. Ni galee wantoota isin barbaachisu. Saamunaa ittiin dhiqattan saamunaa fuulaa saamunaa harkaa yoo barbaaddan maama ana maandi saabuun iddeen jeefweni maama ana maandi saabuun waji ana biddeeyaa saabuun jisim jechuun qaama keetti akkasitti fayyadamaa siniin jedha. Egaa kanarraa kan hafe wantoota isin rakkisu koomentii jalatti naa barreessaa. Har'aa viidiyoon qabadhee dhufee kanuma fakkaata. Waan na wajjin turtaniif ulfaadhaa galatooma. Hanga viidiyoo biraatiin walitti deemtee turtii gaarii isiniif haa ta'u. Mana kana laayik sheer gochuudhaan nu jajjabeessaa isiniin jechuun affeerraa kootii turtii gaarii isiniif haa ta'u. Baay'ee.